Nagajenne daawwattoota OMN oduu isinitti ansara shabaatiim. Oromoonni Harargeerraa waggaa 17 dura sababa hongeetiin buqqaanii Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu keessatti qubsiifamanii turan haleellaa finxaaliyyaa Amaaraa fi shororkeessitoota faannootiin isaan irratti raawwatame yeroo lammataaf ammas buqqaatiif saaxilamanii jiru jedhu maddeen. Aanaa Amuruu gandoota akka Harar Saammoo fi Harar Jaarsoo jedhaman keessa buufachuun lafa qonnaa bal'aa irratti rakkoo malee oomishanii jiraachaa kan turan Oromoonni Harargee bara 1996 sababa hongeetiin buqqaafamanii garas dhaqan waggaa tokko as rakkoo ulfaataa keessatti kufnee cirra jedhom. Gandoota baadiyyaa aanaa Amuruu humnoota finxaaliyyaa Amaaraatiin qabaman 16 keessaa tokko kan taate gandi Harar yeroo ammaa kanatti humnoota finxaaliyyii fi shororkeessitoota kanneen barbadaa'uu ishee fi Oromoonni irraa ari'atamutu himama. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaarteetti haleellaa shororkeessitoonni faannoo fi finxaaliyyii Amaaraatiin bana raawwataniin uummanni qe'eessaa irraa buqqaafame barbannaa gahaa dhabuun rakkoolee garagaraaf saaxilamaa jiraachuun himame. Haleellaa dagutti nurratti baname kanaan waan barootaaf horanne mara dhabneem qullatti hafne irra kan jedhan miidhamtoonni kunniin birmannaa tantamaa kan isaan barbaachisu ta'uu himan. Aanaa Jaardagaa Jaarteetiin alattis Amuruu, Horroo Bulloo, Kiiraamuu, Guutoo Giddaa dabalatee aanaalee haleellaan kuni qaqqabe hedduutti lammiileen kuma dhibbootaan lakkaaman qe'ee ofirraa buqqaafamanii haala ulfaataa keessatti argamu. Uummanni buqqee kun tumsa hawaasni naannoo lubbuu baraaruuf taasisu irraan kan hafe gargaarsa balaa kana dandamachuuf isaan dandeessisuu hin arganne. Ajjechaa suukaneessaa godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Baatti humnoota finxaaliyyaa Amaaraa fi shororkeessaa faannootiin uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru mootummaan naannichaa dhaabsuu diduun kufaatii sirna kana agarsiisaa jedhan rogeeyyiin miidiyaa hawaasaa. Rogeeyyiin miidiyaa hawaasaa garagaraa yaada barreessaniin sadarkaa naannoo Oromiyaa mootummaa hin qabu jedhamu irraa gahamee jira jedhan. Shororkeessitoonni faannoo fi finxaaliyyiin Amaaraa naannoo Oromiyaa seenanii waggaa tokko oliif uummata eenyummaa isaatiin wayita duguugan mootummaan Oromiyaa callisaan ilaaluun qaanyiidhas jedhan. Uummanni Oromoo duguuggaa akka sabaatti irratti aggaamame kana tokkummaan qolachuu akka qabus dhaamaniiti jiru. Warra qabeenyi isaa barbadaa'ee qe'ee isaa irraa humnoota kanaan buqqaafames Oromoon birmatee fi gargaaruu akka qabu himaniiru rogeeyyiin miidiyaa hawaasaa. Sababa humnoota mootummaan hidhachiisee bobbaasee wabii jireenyaa dhabnee jirra jedhu jiraattonni godina Salaalee aanaa warra Jaarsoo. Maatiin keenya daa'imman xixiqqoo osoo hin hafin waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhamuun sababa qubsaa tokko malee ukkaanfamanii hidhamuu ajjeefamuu jedhan jiraattonni aanichaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada kennan. Gandoota aanichaa hunda keessa hammeenyi kun raawwatamaa jiraachuu kan himan jiraattonni guyyaa irraa gara guyyaatti lubbuun namaa darbaa jira jedhu. Sochiin idilee uummataa ugguramuu tajaajilli hawaasummaa gandoota hedduutti dhaabbachuu kan himan maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork gabaa bahanii galuun ulfaatee jira jedhaniiti jiru. Hawwan gabaa bahan osoo hin hafin abbaan mana kee deeggaraa waraana bilisummaa Oromootii jedhamanii karumarraa ukkaanfamanii kaampii poolisiitti akka hidhamaa jiran himaniiti jiru. Dararaan daangaa hin qabne uummata nagaa irrattis raawwatamaa jira jedhan. Kaampii poolisii humna addaa aanichaatti namni kumaatamaan hidhamee jiru ammoo haala suukaneessaa keessa akka jirus dubbataniiti jiru. Ji'oota 5 hanga waggaa tokko kan hidhaman baafamanii kan ajjeefaman lakkoofsa hin qaban jedhaniiti jiru. Jaarmiyaan mirga namoomaa Human Rights Watch yakkoota waraanaa fi sarbamiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa kan qorataa jiru garee qorattoota dhaabbata biyyoota gamtoomaniif yeroon dabalataa akka kennamu gaafate. Kaaba Itoophiyaa naannolee Tigraay, Amaaraa fi Affaariin alatti Oromiyaa fi kutaalee biyyattii birootti yakkoonni jajjaboon raawwatamuu kan himu Human Rights Watch yeroon garee qorattootaa kanaaf kenname sababoota garagaraan jalaa qisaasuu isaatiin yeroon dabalataa barbaachisaa jedheeti jira. Hawaasni idil addunyaa yakkoota dhiittaa mirgoota namoomaa hammaataa naannoo Oromiyaa fi kanneen biroo keessatti uummata irratti raawwatameef xiyyeeffannoo akka kennuu fi qorannoo wal fakkaataan akka qoratamu qaamolee garagaraarraa irra deddeebiin gaafatamaa tureeti jira. Uummanni Oromoo ayyaana waloo isaa kan ta'ee fi aarsaa hedduu itti kafaluun dagaagsee asiin ga'e irreecha irratti tokkummaa fi bareedina eenyummaa isaa ibsuun bahee akka hirmaatu dhalattoonni Oromoo kutaalee addunyaa garagaraa jiran waamicha godhan. Ameerikaa, Awurooppaa fi Awustiraaliyaa irraa irreecha ilaalchisuun OMN waliin marii kan taasisan dhalattoonni Oromoo kunneen irreechi tokkummaa Oromoo tiiksuu fi simboo Oromummaa addunyatti agarsiisuuf qoodni inni gumaachaa ture guddaadha jedhaniiti jiru. Hawaasni Oromoo kutaa jiru hundattuu
ardoota cilaa fi malkaawwan irreechaa dagataman deebisee gabbisuun itti irreeffachuufim jala biraasitti qopheessuu qaba jedhaniiti jiru. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun gaggabaaboo guyyaa kanaaf qabanne kana fakkaata bal'inni isaa oduu galgala. Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammad daawwannaa hojiitiif jecha magaalaa Finfinnee galan. Pirezidaantichi yennaa buufata xiyyaara idil addunyaa Boolee Giyaanitti muummee ministeera Ifeedirii Dr. Abiy Ahmediitiin simatamaniiti jiru. Pirezidaantii Hassan turtii isaaniitiin dhimmoota garaagaraa irratti kan waliin mari'atu ta'a jedhamee jira. Pirezidaantiin Somaaliyaa haaraan Hassan Sheikh Mohammad daawwannaa hojiitiif Finfinnee galuu fi sagantaa qabatanii turanii haqanii turuun isaanii kan yaadatamudha. Horroo Guduruu Wallaggaatti namoonni 100 caalan haleellaa hidhattootaatiin ajjeefamuu koomishiniin mirga dhala namoomaa Itoophiyaa addeesse. Haleellaa godina Horroo Guduruu Wallaggaatti namoota nagaa irratti raawwatamaa jiru kan isa yaaddeesse ta'uu kan himu koomishiniin mirga dhala namoomaa Itoophiyaa ibsa fulbanaa 16 bara 2015tti baaseenii qaamoleen hidhatan haleellaa saba irratti xiyyeeffate raawwatanii jiru jechuun addeessiiti jira. Haleellaan saba irratti xiyyeeffatamee raawwatamaa jiru akka dhaabbatuu fi mootummaan nagaa lammiilee tiksuun dirqama isaa akka ba'uu qabus koomishinichi hubachiiseeti jira. Dhaabbanni koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa kanaan durallee ibsa gaafa qaamee tokko bara 2014 baaseen mootummaa naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu keessatti haleellaa qaamoleen hidhatan raawwataniin namoonni nagaa ajjeefamuu fi qabeenyi isaanii illee barbadaa'uu addeessee turuun isaa kan yaadatamudha. Kongireesiin Federaalaa Oromoo hooggantoonni isaa 11 jalaa hidhamuu himate. Kongireesiin Federaalaa Oromoo akka ibsetti hooggantoonni isaa koree jiddu galeessaa keessaa 2 fi sadarkaa godinaa fi aanaa irra jiran 8 qaamee tokko irraa eegalee haga fulbana 13tti hidhamuu isaanii addeesseeti jira. Itti dabaluunis baatii adoolessaa fi hagayyaa eegalee hooggantoonni isaa koree jiddu galeessaa keessa jiran 3 dabalatee namoonni 11 hidhamanii jiraachuu addeesseeti jira. Barreessaan olaanaan paartii Kongireesii Federaalaa Oromoo obbo Xurunaa Gamtaa gaazexaa Riippoorteriitti akka himanitti namoonni hidhaman kunniin haga ammaatti mana murtiitti dhiyaatanii akka hin jirre addeessaniiti jiru. Paartichi hidhamuu gaggeessitoota isaa kana ilaalchisuun boordii filannoo biyyaalessaatiif xalaa barreessuun boordichi ammoo koomishinii poolisii Oromiyaa fi xalaa gaafate deebii eegaa akka jiru nutti himan jechuun obbo Xurunaan addeessaniiti jiru. Gareen kubbaa miilaa biyyoota hirmaattota mana marii kubbaa miilaa bahaa fi giddu galeessaa Afrikaa umurii 17 gadii Finfinnee galuu dhagame. Biyyoota taphicha irratti hirmaatan keessaa gareen kubbaa miilaa biyyoota akka Burundii, Sudaan Kibbaatii fi Soomaaliyaan kaleessa galgala magaalaa Finfinnee galuu Federeeshiniin kubbaa miilaa Itoophiyaa addeessee jira. Taphichaanii ramaddii jalqabaa Itoophiyaan Tanzaaniyaa, Eertiraa, Soomaaliyaa fi Sudaan Kibbaatti ramadamuun isii beeksifamee jira. Ramaddii lammaffaa jalatti Yuugaandaa, Jibuuti, Ruwaandaa, Sudaan fi Burundiin kan ramadaman yoo ta'u, haa ta'uutii malee biyyoota hirmaatan keessaa Eertiraa fi Ruwaandaan hanqina baajataa wal qabate dorgommicha keessaa ifi baasaniiti jiru. Kabajamoo daawwattoota keenyaa oduun keenyaa ammallee akkuma itti fufetti jira. Amma oduu maddeen alaarraa argannetti dabarra. Iraanitti lakkoofsi mormitoota ajjeefamanii 76 ol dhaqqabuu dhaabbileen mirgaa fi falman addeessan. Iraanitti ajjeefamuu Mahansaa Amin poolisiin to'atamee hordofuu jeequmsa guyyoota 11 fi mudateenii qaamoleen nagaa